bakka argama dhala namaa fi dirree gootota atleetiksii kan taate Itoophiyaan jijjiiramaas damee ispoortiif xiyyeeffannoo addaa kennitee hojjechuu irratti argamti. Keessattuu akka magaalaa Finfinneetti ammoo dameen ispoortii xiyyeeffannoo addaa kan argate yoo ta'u, ispoortiin kanaan dura hagas mara xiyyeeffannoo hin argatin kan akka Paaraolimpikii warreen boqonnaa haaraatti ce'an keessaati. Bu'aa itti qophaa'aa ture arguufis Paaraolimpikiin magaalaa Finfinnee tapha guutuu biyyaalessaa ja'affaa guyyoota muraasa booddee magaalaa Jimmaatti saaqamu irratti hirmaachuuf qophii barbaachisaa hunda xumureera. Maqaa gaarii fi fakkeenyummaa Finfinneetti fufsiisuuf qophii xumuruu kan ibsan dorgomtoonni Paaraolimpikii Finfinnee bakka bu'uun hirmaachuuf guyyicha eeggachaa jiran dameen kunis akkuma gosoota ispoortii biroo xiyyeeffannoo argachuun akka dorgomamu murtaa'uu isaa dandeettii keenya akka agarsiisnuu fi miira ni dandeenya akka nutti dhaga'amus ni taasisa jedhani. Qophiin goone yaa dursinee jalqabne amma erga jalqabne gara ji'a lamaatti dhumne jirra dorgommii kanaaf jechuudha. Asumatti shaakalaa jirra qophii bareedarra jiru. Kanaan duras sadarkaama keessan ture. Ammas immoo sadarkaama duraanii eeggachiisuu fi jabaadhee mana hojjechaa jira. Faayidaan isaa bareedaadha. Maaliif amma ijoolleen haaraa dhufanis kanarratti ሙለቱ እኛ ያረግን ያለነው ዝግጅት በጣም ቆንጆ ነው። ያው ከሳምንት 3 ቀን እንሰራለን። Qophiin nuti taasisaa jirru baay'ee gaariidha. Torbanitti guyyaa 3 ni hojjenna. Hanga ammaatti shaakallii bareedaa taasisaa jirra. Qophii guutuu ta'e waan taasisaa jirruuf qabxiidhaaf imallaa jechuudha. Dorgommiin kun faayidaan isaa hedduudha jedhee namana. Maaliif yoo jette dorgommii gurguddaa akka kanaa irratti hirmaachuun mataan isaa isin ni dandeessu akka nuun jedhuuttiin yaada. Namoota qaama guutuu fuulduratti argamtee injifachuun ga'umsa kee argisiisuu bira dabartee waltajjiiwwan addunyaa kan biroofillee kan itti of qopheessituudha. Qaama miidhamaan bar amma malee kan xiyyeeffannoo argachaa jiran kanaan dura akkam akka ture nutis isinis ni beektu. የዝግጅታችን ሂደት በጣም አሪፍ ነው። ደስ የሚባሉ ጊዜያቶችን አሳልፈናል። አካታን ቆphii keenya baay'ee gaariidha. Yeroo gaaris dabarsinee jirra. Akka hojiittis hojiiwwan jajjaboo jedhaman hojjannee jirra. Leenjiftootaa fi durbootota keenya waliin ta'uudhaan qabxii gaarii galmeessuudhaa fi qophii taasisaa turreerra. Akkaataa bulchiinsa magaalattiitti qabxii gaarii galmeessina jennee yaanna. Sababiin isaatis qophiin keenya kaayyoonsaa inni jalqabaa isa waan ta'eef. Leenjisaan garee Paaraolimpikii magaalaa Finfinnee Maaster Biraanuu Gabbisaa qophiin ispoorteessitoonni taasisaa jiran qabxii gaarii galmeessisanii akka deebi'an agarsiistuu guddaadha jedhu. Ijoolleen amma sirrumatti hojjetu inni itti kennine kana pirogiraamii isaanis hin hojjetanii isaanis moo baay'ee wannoon jenne garaan hojii irratti fuufa maleedha. Baay'ee gara duubatti deemne ijoolleen karoora baasnee itti kennine sanitti sirrumatti hojjetanii as gaammaa dhufan. Ijoolleen kuni achittis ta'u baay'ee warqii fidan jennee ijoollee jaha qabanne ka bakka ispoortii kana itti fufuu fi jabaatanii haa hojjetanii dhufanis ijoollee kana laalanii isaaniif waan tokko gargaarsa godhuu barbaachisa jedheetan itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii Paaraolimpikii magaalaa Finfinnee obbo Ballaxaa Hiluu Gamasaaniin tapha guutuu Itoophiyaa marsaa ja'affaa magaalaa Jimmaatti gaggeeffamuuf Paaraolimpikiin magaalaa Finfinnee ji'a tokko oliif qophii taasisaa turuu eeruun gama deeggarsaan akka bulchiinsa magaalaatti gaarii ta'us ispoortii AMN Plus-itti himaniiru. Akka Paaraolimpikii bulchiinsa magaalaa Finfinneetti erga gara shaakalitti galle baatii tokko guunnee jirra. Sochiin jiru sammaatti bareeda. Qophii gahaa gochaa jira jennee yaadna akka keenyatti. Deeggarsi akka Paaraolimpikiitti godhamaa jiru akka bulchiinsa magaalaatti gosoota ispoortii kaaniin adda jechuun haala gaarii ta'een deeggarsa gochaa jiru. Bulchiinsa magaalattis waan isaa beekaniif gargaarsa addaatti gochaa maaliif gaafii gaafannee wanta kana nu godha jennee ni dhabne jiru ammaatti.